Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo Banki daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argataniif faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa guyyaadhaan qabadhee dhufaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa kalee xiqqoo namni jenne waan ta'eef hin hojjenne guyyaa har'aa qabadhee dhufeen jira jechuudha. Guyyaa kalee akkuma jedhee hin hojjenne jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota nani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss baankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaataniin qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaarii, Kuweet dinaaraan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii dabalee jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaatiin gaafa salphumatti ethio black market.com yookaan gabaa gurraachi dabalaa jira jechuudha. Baankiin illee dabalaatuma jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baankota hundarraa kan caalu baankii Hawaashi jechuudha. Baankii Hawaash akka baankota tokkoffaadha jechuudha. Baankii Hawaashitti aanee kan jiru baankii Dashanii jechuudha. Keessattuu baankii Hawaashi jechuudha. Baankiin Hawaash baankota hundayyuu hin caala jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaas, Oromiyaa baankii intarnaashinaal Oromiyaas hundayyuu hin caala. Baankii Siingees, baankii Gadaas hundayyuu hin caala jechuudha. Akka baankii tokkoffaanii Hawaash baankiidha jechuudha. Hawaash baankiin ethio black market jechuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma garaagarummaa keessattuu birrii Dubaay fi birrii Saawudii garaagarummaa birrii lamaati jechuudha. Baankii Hawaash baankota keessaa baankii sharafaa yookaan jijjiirannaa isaanii baay'ee olaanaadha jechuudha. Egaa gabaabumatti ammaa jechaadha guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 20 jechuudha. Dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 60 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 14 akkasuma Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 7 fi saantiba 57 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 23 fi saantiba 62 kan itti aanu Hooman rihaalli tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 13 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiba 69 akkasuma Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantiba 28 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 63 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 40 kan itti aanu Kuweet dinaarii tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi
birrii 5 fi saantiba 41 jechuudha. Dhugaa baay'ee nama garamaa jechuudha. Birrii Kuweet mootiin birrii guyyaa har'aa birrii 600 fi birrii 5 fi saantiba 41 jechuudha. Birrii tokkichi birrii Itoophiyaatti kana ta'a jechuudha. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Birrii Kuweet mootii birriiti jechuudha. Akkasuma immoo birrii Kuweet tokko jechuudha. Dinaarii Kuweet tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 60 jechuudha. Karaa baankiitiin illee birriin Kuweet tokkoffaadha jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii ta'e karaa baankiitiin illee kan birrii Kuweet caalu hin jiru jechuudha. Kan ittaanu baareen dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 93 fi saantiba 89. Kan ittaanu chaayinaadha. Chaayinaa yoowwan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 45. Joordaan dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 62 fi saantiba 64. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi starlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 49 fi saantiba 89. Akkasuma paawundi starlingiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 38. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 52. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 76 fi saantiba 50. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 54. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 12. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 35. Ijibshaa yookaan Ijibshaa paawundii yookaan Ijibtii jechuudha. Ijibshaa gaafan jedhu Ijibti yookaan Misirii jechuudha. Birrii Misir tokko yookaan Ijibshaan paawundiin tokko birrii 3 fi saantiba 93 jechuudha. Asirratti Ijibshaan jedha garuu Ijibtii jechuudha. Ijibti yookaan warra Misirii jechuudha. Birrii Misir yookaan Ijibti tokko jechuudha. Birrii 3 fi saantiba 93 jechuudha. Birrii Itoophiyaatti kana ta'a jechuudha. Ijibshaan gaafan jedhu Ijibti jechuudha. Salphumatti jechuudha. Ijibti yookaan Misirii jechuudha. Kan ittaanu Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 05. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 07. Paakistaan ruupiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraamoo jechuudha. Kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen jechuudha. Birriin biyya Beerutii paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti paawundiin biyya sanii yookaan paawundiin Beerutii birrii tokkicha Itoophiyaa yoo hin guutu jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa birrii Yemen 0 saantiba 78 jechuudha. Ganaa birrii Itoophiyaa guutuudhaaf saantiba wayii hanqataa jechuudha. Akkasuma birrii Paakistaan irra guyyaa irraa 0 saantiba 66 jechuudha. Kunillee birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Akkasuma jechuudha paawundiin biyya Beerut yookaan Libneen jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha.
Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota sadii maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee taran jira jechuudha. Ani maqaa hin dhahin baay'eedha. Doolaarii ani sadan kana maqaa dhahe malee ani maqaa hin dhahin doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irra baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolaarota keessa jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruutii jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen keessattuu mana madaawii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Guyyaa har'aa birii 100 fi birii 86 fi saantiima 20 herreeggattu yookaan assaabbattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birii 100 fi birii 51 fi saantiima 60 ta'a jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nagaan walitti deemnutti nagaa ta'a.